hidhamuu Amiira Nuural Hudaa Ustaaz Abdurrahmaan Huseen irratti xiyyeeffachuun ibsa miidiyaa Nuural Hudaa irraa kenname. Dalagaan khayrii yeroo hundaa gufuuwwan hedduun marfamtuudha. Haqarratti qormaatamuun sunnaa ambiyootaati. Nabiyyoonni hundi ergama isaanii keessatti qormaata gurguddaa mudatanii gargaarsa rabbiitiin irra aanan. Yeroo hunda gargaarsa rabbii guddaatiin injifannoon tanuma warra haqaati. Miidiyaan Nuural Hudaatis karaa nabiyyoonni irratti ergaman kana milkeessuuf hojiitti seene. Ulamaa'ii gurguddoo hawaasni quba hin qabne hedduu ol baasuudhaan addunyatti mul'isaa tureera. Godinaalee Oromiyaa hunda keessaa ulamaa'ilee fi daa'ileen hedduu karaa miidiyaa kanaatiin hawaasatti ol bahanii diin barsiisaa turanii jiru. Tamsaasni miidiyaa Nuural Hudaa sa'aa 24 guutuu tawhiidaa fi sunnaa rasuulaa sallallahu alayhi wasallam barsiisuu irratti xiyyeeffata. Osuma haala kanaan kidmaa diinitti jirru qormaanni guddaan nu mudate. Karaan qormaanni irraa dhufe ammoo hunda caalaa kan nama rifachiisu ture. Namni shiraxatuu eegalee qaama alaa dhufe osoo hin tahin hojjettootuma miidiyaa kana tajaajilaa turan irraa muraasni gareen wal qoodanii faayidaa duniyaa xiqqoof jecha bulchiinsa miidiyaa irratti duuluu eegalan. Hoggansi miidiyaa Nuural Hudaa Ustaaz Abdurrahmaan Huseenis gufuuwwan isa mudachuutti jiran osoo beeku gargaarsa rabbii abdatee hojii miidiyaa itti fufe. Ta'us garuu akka inni yaadetti rakkoon jiru yeroo gabaabatti hin furamne. Inumaa rakkoorraan dabalamaa hidda jabeeffataa itti fufe. Kun ammoo hojii miidiyaa irratti gufuu guddaa tahe. Sababuma rakkoo kanaa istuudiyoon biyya keessaa guututti hojii dhaabuuf dirqame. Haala kanaan waraabbiin sagantaa biyya keessaa guututti addaan cite. Miidiyaan sagantaalee dur waraabaman qofa irra deddeebi'uu itti fufe. Kanaanis hin dhaabbanne. Shirri kun hidda jabeeffatee diinagdee miidiyichi ittiin socho'uu gure. Kunis akka miidiyaan Nuural Hudaa saatalaayitii irraa bu'u godhe. Yeroo kana hunda hayyoonni biyyaa kaabaa kibbaa walitti yaa'anii rakkina kanaaf furmaata lafa kaayuuf yaalii guddaa godhanis milkaayuu hin dandeenye. Boodarra gareen araaraa ulamaa'ii gurguddoo hirmaachise rakkoo tana furuuf tattaaffii godheen bu'aa abdachiisaa fiduu danda'ee ture. Bu'aa ba'ii kana hunda keessatti Amiirri miidiyaa Nuural Hudaa Ustaaz Abdurrahmaan Huseen wareegama gurguddaa kafalaa ture. Namoonni shiraa yeroo adda addaa isa doorsisaa turanis inni garuu wareegama barbaachisu kafaluudhaaf muratee hojii itti fufe. Boodarra rakkoon humnaa olitti taatee lubbuu isaatiif sodaachisnaan guyyaa 10 ji'a lammaffaa bara 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti xalayaa fuula 5 qabu boordii miidiyaa Nuural Hudaatiif barreesse. Ustaaz Abdurrahmaan Huseen xalayaa kanarratti bu'aa bahii keessa dabre ibsee doorsisa isarra gahaa turee fi jirus bal'inaan ibsee jira. Rakkoo isarra gahaa jiru gadi fageenyaan eega ibsee booda boordiin miidiyichaa hoggansa miidiyaa isarraa fuudhee nama birootti akka kennu gaafatee ture. Ta'us garuu boordiin miidiyaa Nuural Hudaa xalayaa isaa kana hojiitti hin jijjiirre. Rakkoo miidiyaa Nuural Hudaa mudate namni Ustaaz Abdurrahmaan irra beekuu hin jiru. Namni hanga isaa rakkina kana furuuf carraaqus waan hin jirreef boordiin miidiyichaa iyyannoo isaa irraa qeebaluu didee yeroof akka hojii itti fufu ajaje. Ustaaz Abdurrahmaanis amaanaa ummanni itti kenne galmaan gahuuf wareegama barbaachisu kafaluuf muratee hojii itti fufe. Shirri Nuural Hudaa irratti dalagamu guyyarraa guyyatti dabalaa deeme. Dhumarra namoonni shira xaxan kunniin dubbii gama gosummaa fi gandummaatti jijjiiruun namoota hedduu of jalatti gurmeessuu eegalan. Gurmuun isaanii kunis humna godhatee sababa gandummaatiin namoota aangoo qaban hedduu of keessatti hammachuu danda'e. Haala kanaan odeeffannoo dharaa qindeessuun Ustaaz Abdurrahmaan Huseen akka hidhamu godhan. Yeroo ammaa kana Ustaaz Abdurrahmaan Huseen Xaalibuu Ridallaa dubbii isa hin ilaallannee fi waan inni tasallii harka keessaa hin qabneen yakkamee hidha irratti argama. Walumaa galatti shirri kun miidiyaa kana gufachiisuuf xaxame. Asiin dura karaalee adda addaatiin miidiyaa kana guututti harkatti galfachuuf sochiin guddaan godhamaa ture. Weebsaayitii fi miidiyaalee hawaasummaa Nuural Hudaan fayyadamus cabsuudhaaf tattaaffiin hangana hin jedhamne godhamus gargaarsa rabbii guddaatii fi of eeggannoo kutaan teeknikaa godhuun fashaluu danda'ee jira. Karaalee biroo hundaan miidiyaa kana harkatti deeffachuu waan dadhabaniif hogganaa miidiyichaa hiisisuun miidiyaa kana kuffisuuf tattaaffiin dhumaa godhamutti jira. Nutis kaadimtoonni miidiyaa kana shira kana irra aannee amaanaa hawaasni nutti kenne galmaan gahuuf wareegama barbaachisu hunda kafaluuf kan qophoofne ta'uu hawaasa muslimaa beeksisuu feena. Miidiyaan Nuural Hudaa yeroo ammaatti rakkoo jabduu keessa seenee jira. Amma dura namoonni shiraa qabeenya miidiyichi qabu akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti itti fayyadamaa turaniiru. San qofa osoo hin taane baasiiwwan miidiyaaf barbaachisu tokkolleen akka hin baane dhoorkanii irra taa'an. Boodarra karaa mana murtiitiin qabeenyi Nuural Hudaan qabu hundi akka hin sochoone godhamee jira. Kun gama tokkoon faayidaa guddaa qaba. Qabeenya miidiyichi qabu namoota dhuunfaatiin qisaasamuu irraa oolchee jira. Gama birootiin ammoo kun miidiyaa kanaaf rakkoo guddaadha.
kafaltiin saatalaayitii fi baasiiwwan adda addaa bakki irraa kafalamu waan hin jirreef yeroo gabaabduu keessatti miidiyaan kun qilleensarraa bu'uu danda'a. Hawaasni muslimaatis rakkina kana hubachuudhaan miidiyaan kun akka karatti hin dhaabbanne utubuu qaba. Akkuma amma dura kallattii hundaan deeggaraa turtan ammas bakkuma jirtan irraa miidiyaa kana akka utubdan kabajaan isin gaafanna. Tumsa rabbii guddaatiin gufuu nu mudate kana injifannee miidiyaa guddicha hawaasni muslimaa qabu miidiyaa Nuur al-Hudaa fuulduratti ni ceesisna. Nuur al-Hudaa soora qalbii muslimaa bulchiinsa miidiyaa Nuur al-Hudaa irraa Amajjii 2 bara 2022.